bara jireenyaa keessanitti gaaddidduu taatanii beektu? Namoonni isiniin xiyyeeffatanii isin ilaalan yookaanis isin hubatan. Isin garuu duuba duubaan hordoftu. Namoota faana wal geessanis odeessaa jirtu. Haa ta'u malee yommuu isin odeessitan namni tokkollee isin dhaggeeffachaas hin jiru. Hojii wayii hojjechaa jirtu. Hojii sanas immoo yommuu hojjettan isin amma humna keessanii yaaltaniittu. Sirriitti akka carraaqxan sammuu keessan ni beeka. Haa ta'u malee namoonni biroon hin hubatan. Akkuma nama hin mul'anne jechuudha. Invisible ta'uu. Yeroo baay'ee namootaan kan hin hubatamne yookaan immoo kan hin mul'anne akka namaatti kan hin lakkaawwamne yoo taatan tarii qubaa keessan miti. Namni baay'een karaa akkanaarra deemaa jira. Rakkinicha beekuun keenya baay'ee wanta gaariidha. Furmaata isaas immoo achumaan beekuu dandeenya. Dubartiin Vanessa Van Edwards jedhamtu jirti. Barreessituu kitaaba Qs jedhamuuti. Kitaaba ishee irrattis akkas yoo isinitti dhaga'ame wanti tokko waan isin irra ta'eef jetti. Kaarizmaa. Kaarizmaa jechuun dhalli namaa baay'ee kan itti xiyyeeffatu eenyummaa keessanitti dabaluu yookaan immoo kan qabachuu qabdan kwaalitii tokko yookaan immoo wanta gaarii tokkodha. Egaa maalidha kaarizmaan? Isa sirriitti ilaalaa darbina. Veenesaan kitaaba ishee irratti waan tokko jetti. Yeroo baay'ee namni kan rakkatu kaarizmaa mataasaa balleessaa yookaan immoo karaa isaa jalaa cufaadha. Diinni nama baay'ee ofumsaadha jedhu. Kaarizmaadhaan akka hawwattummaa jennee ilaaluu dandeenya. Jaallatamaa kan siin godhu yookaan immoo hawwataa wanta siin godhudha. Hawwataa yoo ta'uu baattanis immoo nama faanas walii galuu hin dandeessan. Nama faanas konneekti gochuu hin dandeessan. Kunis immoo jireenyaan duubatti isin hambisuu danda'a. Namoonni carraa qabeessa jettaniin tokko tokko jiraachuu ni malu. Uumamuu isaanii irraa jalqabee simboo kan qaban yookaanis immoo hawwataa kan ta'an. Yoo dubbisuu baattanis yoo beekuu baattanis akkasumatti ilaaltanii nama siin gammachiisanidha. Akka kennaa isaaniif kennamee wayii nama hundumaan ni jaallatamu. Wanta isaan godhan wanti adda ta'es hin jiru. Namoonni akkanaas yommuu dhuma dhalatan hawwataa ta'anii dhalatan jechuun garuu nutis akka isaanii ta'uu hin dandeenyu jechuu miti. Kan baramudha yookaanis immoo addaabtu wanta godhamudha. Vaanesaanis kitaabni barreessite Qs jedhame yookaanis immoo mallattoowwan kan jedhame kanaafidha. Mallattoowwan hawwattummaas barachaa wal baraa uffachaa akka deemnuu fi nutis hawwataa taanee akka dhiyaannuufidha. Vaanesaan akka jettutti yoo ta'e kaarizmaan maajikii miti yookaanis immoo falfala miti. Hamma sana wanta ulfaatu hin qabu. Dubbiin kan keessa jirus kan hin jirres mallattoowwan baay'ee xixiqqoo jechuudha. Namoonni biroon karaa isiniin itti ilaalan akkamitti influensii gochuu akka dandeessan yookaanis akkamitti dhiibbaa gochuu akka dandeessan karaa itti bartanidha. Namoota irraa wantoonni barbaadan ni jiraatu. Wantoota sanas argachuuf namoota irratti dhiibbaa gochuun sinirra jiraachuu danda'a. Yeroowwan sanatti fayyadamuu kan dandeessan yookaanis immoo hawwattummaa keessan akka fayyadamtan Vaanesaan ni gorsiti. Kanaaf akkamitti kaarizmaatikii kan ta'uu dandeenyu yookaanis immoo akkamitti hawwataa taanu? Jalqaba irratti kaarizmaa yookaan immoo hawwattummaa didiriirsinee ilaaluun nurraa eegama. Sababiin isaas sila akkan isiniin jedhe maal jechuu akka ta'e sirriitti yemmuu hubannudha. Sana ta'uu kan dandeenyu. Namoonnis nuun ilaalanii nurratti xiyyeeffataniitu kan laayyoo miti jedhanii akka yaadanidha kan barbaannu. Sababiin isaas akka qoosaatti yoo fudhatamuu baanne wantoota yaadne salphaadhumatti deeliver gochuu dandeenya. Kanaaf yaadni keenya sana taanaan yookaanis namootaan influensii gochuu dhiibbaa isaan irratti qabnu guddisaa deemuu kan barbaannu yoo ta'e mallattoowwan kanaa fi amala kana uffachuu qabnaa jechuudha. Eenyummaa keessan jijjiiraa garuu jechaa hin jiru. Kutaa tokko keessa galtanii haa jennu. Kutaa sanattis namoonni keessummaa ta'an sin hin beekne baay'eetu jiru. Kutaa sana akkuma galtan namoonni sun guutummaan sin ilaalu. Erga sin ilaalanii booda garuu sekoondiiwwan muraasatti waa'ee eenyummaa keessanii dubbachuu danda'u. Ilaalcha inni nama akkanaati jedhus kan sinitti fidan battaluma sin arganiin. Sin hin beekan, sin dubbisanii hin beekan yookaanis immoo maqaa keessanillee haalaan waan qabatan natti hin fakkaatu. Haa ta'u malee garuu sirriitti adda sin baasaniiru. Namni kun ofitti amanamummaa qaba moo hin qabu? Nama kana dhiyaadhee dubbisuu nan danda'a? Approachabiliidha yookaanis immoo fudhataadha? Nama kana faana ooluun, nama kana faana wal baruun hamma sana wanta gaariidha. Akkuma qodaa bitamuu isiniin kaa'anitu sin tilmaamu. Sunis immoo kan ta'u sin hubattaniis ta'e osoo hin hubatin mallattoon gadhiistan jira. Mallattoo sana akka siginaalitti waan fudhataniif. Barreessituun Vaanesaas mallattoowwan kana The Secret Language of Communication jettiin. Afaan dhokataa dubbii. Vaanesaan akka hubachiistutti yoo ta'e dhaabbiin keenya namoota biroo faana kan ittiin wal ilaallu. Ilaalchi keenya yookaanis immoo eye contactiin keenya yookaanis immoo tarkaanfiin keenya
Isa nuti beeknu, isa nuti hubannu caala baay'ee dubbata. Mallattoowwan kun afaan keenya osoo hin baniin dura an akkanadha jedhanii dubbatu. Nuti namoota biroo ilaalaa, madaalaa yookaanis jaj gochaa darbina. Isaanis immoo mallattoowwan keenya ilaalaa jaj nu gochaa darbu. Fakkeenyaaf namni tokko yommuu harka isaatiin nu qabatee nagaa nu gaafatu, harka lallaafaa yoo qabate yookaanis immoo ija keessa nu ilaalaa yoo ta'uu baate baay'ee konfiidant akka hin taane yookaanis immoo ofitti amanamummaa akka hin qabne battalumatti beekuu dandeessu. Venesaan garuu wanti hubatte tokko jira. Namoonni kaarizmaatik jedhaman kun waan lama maastar godhaniiru yookaanis immoo abbaa aartii wantoota lamaa ta'aniiru jetti. Warms QC fi Competent QC. Mallattoon inni jalqaba yookaan immoo Warms QC namoonni akkasiniin amanan mallattoowwan agarsiistanidha. Fakkeenyaaf baay'ee friendly ta'uu keessan yookaanis immoo taphataa ta'uu keessan, nama qoosaa beekuu ta'uu keessan, seeqa keessan yookaanis immoo gosa sagalee keessan. Wantoonni kun hundumtuu namootaan kan affeeran yoo ta'e yookaanis immoo qajeelaa jedhamanii yoo yaadaman akka mallattoowwan gaariitti siniif qabatamuu jechuudha. Karaa biraatiin immoo Competent QC'n jiru. Mallattoowwan dandeettii keessaniiti. Inni jalqabaa isiniin jaallatamaa yommuu sin godhu, kun ammoo akka kabajamtan kan sin taasisudha. Yommuu dhaabattan sorortanii dhaabachuu keessan, yommuu odeessitan sagaleen keessan sirriitti dhaga'amuusaa, dabalataanis immoo ofitti amanamummaa agarsiisuu keessan. Wantoonni kun Competent QC jedhamu yookaanis immoo mallattoowwan gahumsa keessanii jedhamu. Kanaaf ammasiin nama kaarizmaa qabu yookaan immoo hawwataa ta'uu kan barbaadan yoo ta'e wantoota lamaan kan walitti makuu qabdu. Warms QC fi Competent QC. Inni jalqabaa amantaa namootaa yommuu bitu, inni lammaffaan immoo rispeektii namootaa yookaan immoo kabaja fida. Amantii fi kabajni wal yommuu dha'u immoo kaarizmaa ta'ee ta'a jechuudha. Amma fakkeenyaaf intarviyuu hojii irra jirtu. Hojii sana argachuu ni barbaaddu. Nama hojicha barbaadu yoo taatan immoo nama hojii isaatiin hin namanne yookaan immoo namoota ofii keessanii namanne ta'uu hin qabdan. Kanaaf ofii keessan beektan, hojii keessan yoo beektan achirra immoo nama ofitti amanamummaa qabu ta'uu qabdu. Sun kompiitansiidha. Yeroo wal fakkaataatti immoo baay'ee fookasdi taatan yookaan immoo waa'ee hojii keessanii ibsuudhaaf, waa'ee wanta beektanii ibsuudhaaf baay'ee yommuu ariifattan xiyyeeffannoon keessan guutummaan guutitti achirra yommuu ta'u, parsonaalitii keessan ni irraanfattu. Eenyummaa keessan mul'isuu, seequu yookaanis immoo eenyummaa keessan isa sirrii baastanii isaan faana walii galuu. Yeroo kanatti intarviiwarichi tole namichi kun wanta jedhu ni beeka, wanta hojjetus akkasuma. Haa ta'u malee isa faana hojjechuu nan barbaada jedhee immoo gaafachuu jalqaba. Sababiin isaas nama hin fakkaadhu jettanii. Isiniin parsonaaliitiiwwan nama sin godhan yookaanis immoo taphni keessan sun yookaan immoo waliigalteen sun hin jiru. Wanta kaarizmaa jedhu sana argachuu hin dandeenye jechuudha. Kompiitansii irratti baay'ee fookas gochuu keessan irraan kan ga'e Warms wanta jedhamu sana irraanfattaniittu. Parsonaalitii keessan yookaan immoo eenyummaa keessan calaqqisuu yeroo sanatti yaadachuu dhiisuu dandeessu. Sun immoo siniif injifatamuudha. Wantootaan immoo yommuu garagalchinu dhugaa biraa argachuu dandeenya. Namni tokko baay'ee firiindilii ta'a yookaan immoo baay'ee taphataa. Wantoota kana beekuu namoonni isa faana yommuu odeessan mijannaan akka isaanitti dhaga'amu gochuu nama danda'u ta'a. Haa ta'u malee garuu beezik isaan jedhaman yookaan immoo bu'uura gaaffiiwwan jedhaman deebisuun nama sitti ulfaatu yoo ta'e immoo haala wal fakkaatuun Warms wanta jedhamu qabate kompiitansii hin qabu jechuudha. Kanaaf ammas injifatamaa jira. Seeqa yoo baay'istan, namoota faana tapha yoo baay'istanii fi kompiitansii keessan sirriitti mul'isaa jirtan yoo ta'e, gahumsa keessan calaqqisaa jirtan yoo ta'e, namoonni gahumsa keessan shakkaa dhufu. Haa ta'u malee garuu gahumsa keessan sirriitti mul'istanii Warms QC wanta jedhaman mul'isuu yoo dadhabdan jechuunis immoo kokkolfaa, taphachaa, namoota faanas walii galuun yoo isinitti ulfaate namoonni isiniin sodaachaa dhufu. Kaarizmaatik parsan kan jettanii yookaan immoo kaarizmaa nama qabu jettanii nama yaaddan akkuma obboleessa hangafaa akka meentaritti kan ilaaltan yookaan immoo wanta ta'e akka isinitti agarsiisuuf, isin barsiisuuf nama eegdan dabalataanis immoo waa'ee isaas nama yaaddaniifidha. Mee fakkeenya nuuf kenni. Namni akkanaa jira moo jettanii yoo na gaafattaniif immoo fakkeenya isa tokkoffaa isiniif kennuudhaafi. Keanu Reeves aktarii namni hundumtuu jaallatudha. Namoonni beekamoon baay'een jiru. Haa ta'u malee garuu akka isaa kan jaallatamu immoo hin jiru. Maaliif jedhu jettan immoo dhugaadhumaan nama kaarizmaatikii ta'e waan ta'eedhaafi. Warmsii fi kompiitantii gidduu bakka isaa barbaadee nama argate. Kompiitansii yookaan immoo karaa gahumsa isaa dhufu dursa. Aktarii baay'ee cimaa jedhamudha. Hojii kana, roolii kana yookaan immoo amala kana fudhadhuutii sirriitti hojjedhu yoo jettanii akkuma eegdan, isa eegdan irra caala
sirriitti ni hojjeta. Hojii isaatiin yoomillee yoo ta'e shakkuu hin dandeessan yookaan immoo ga'umsa isa eegdaniin gad hin argattan. Kompiitansiin ala immoo Worms kan jedhamu immoo jira isiniin jedheera. Alatti isa argitanii beektu. Keanu Reeves akka aktaroota biraa miti. Fuula na sodaadhaa jedhus hin qabu. Baay'ee humble yookaan baay'ee gad of deebisaa. Namoonni isa dubbisuu yommuu dhufan isan sodaatan. Baay'ee nama hin ulfaannedha. Dabalataanis immoo namoota karaa irratti argatus dinqisiifattoota isaas dabalataanis immoo aktaroota gurguddoo jedhaman isa faana hojjetanis hunduma isaanii ija tokkoon ilaala. Gad of deebisuudhaan karaa kabaja qabuun isaan kunuunsa. Barreessituun kitaabichaa Vanessa Van Edwards kaarizmaan karaawwan afuriin qoqqoodama. Leeviloota kaarizmaa gosoota afurtu jira jetti. Isinis iddoo kam akka taatan sadarkaa adda baastanii ittiin beektanidha. Egaa hundumti keessan sadarkaa ta'uu hin qabne irra jirtu. No kaarizmaa yookaan immoo kaarizmaa tokko malee hawwattummaa tokko malee iddoo kana ta'uu hin qabdan. Bakka kanatti Keanu Worms jedhamu yookaanis immoo Keanu Competence jedhamus hin jiru jechuudha. Ga'umsi keessan hin jiru. Amalli namas hin godhus hin jiru. Miira isaa baay'ee kan hin agarsiifne, baay'ee qabbanaa'aa, wanta kamiifillee kan dhimma hin qabne, dabalataanis immoo ga'umsa homaa tokko nama hin qabne taatanii dhiyaattu. Homaadhuma an akkas miti. Dhugaansaa kana miti jettanii yoo dubbattanis appiiraansiin keessan yookaan immoo haalli itti dhiyaattan sana dubbachaa hin jiru. Akkan sila isiniin jedhe namoonni kan isiniin tilmaaman wanta dubbattaniin yookaan immoo wanta taataniin miti. Jalqaba isin ilaalaniitu namni kun maal fakkaata? Mallattoowwan akkamii naaf kenna jedhaniitu sanadha kan dubbisan. Nama baay'ee qaxalee jedhamu dabalataanis nama baay'ee gad of deebisaa jedhamu ta'uu dandeessu. Haa ta'u malee garuu namoota mallattoowwan isaa hin agarsiisne yoo taatan namoonni sunis gonkumaa hin hubatan. Amma sadarkaa kanarraa darbine immoo xiqqoo isa fooyya'ee haa ilaallu. Kaarizmaa qabdu haa ta'u malee garuu sadarkaa isa eegamu miti. Barreessituun High Competence Low Worms jettiin. Dandeettiin keessan sirriitti mul'ata. Haa ta'u malee garuu ammas amalli namas hin godhu mul'achaa hin jiru. Yeroo baay'ee namoonni hojiidhaan tamsa'an sadarkaa kanarratti kan ta'an ga'umsa isaanii qabachuu isaanii qofa mirkaneeffataniitu kan ta'an baay'eetu jiru. Haa ta'u malee garuu kaarizmaatikii miti. Maaliif? Amala nama isaan godhu san yookaanis eenyummaa isaanii calaqqisuu waan irraanfataniifidha. Namoota ga'umsa baay'ee dinqisiifattan ta'uu dandeessu yookaanis immoo waan tokko irratti sirriitti kan milkaa'eef nama jedhamu ni barbaaddu ta'a. Kan baramedha. Haa ta'u malee garuu namoota biratti yommuu dhiyaattan isin baay'ee kan sodaachistanidha kan taatan. Barreessituun jecha intimideeting jedhu ni fayyadamti. Argamuu keessanii achi ta'uu keessanii namoonni ni dhiphatu yookaanis immoo ni nahu. Sadarkaa kaarizmaa isa itti aanu immoo yommuu ilaallu garagalchuu kanaati. High Worms Low Competence. Eenyummaa keessan amma barbaade yoo agarsiistan hamma fedhe taphataa yoo taatan hamma fedhe namootaaf mijannaa kan kennitanii fi salphaa kan taatan yoo taatanis ga'umsa yoo qabaachuu baattan ni tuffatamtu. Namoota namoonni isinitti amantaa qabaatan hin taatan. Eeyyee namoonni isin faana yeroo yoo dabarsan baay'ee gammadaa ta'u. Haa ta'u malee garuu isiniin amananii waan tokkoon godhan. Wantoota haasaa hin taane irratti gara nama biraa deemu. Gara nama kompiitansii sana qabu. Amma gara kaarizmaa leevilii isa afuraffaa qabutti darbuufi wanta hundumaa nama qabu. High Worms High Competence. Nama kana ni amantu, ni kabaju. Lamaan kanaan ala waan tokko isinitti hin dhaga'amu. Namoonni akkanaa namoota baay'ee faana ni hojjetu. Sababiin isaas namoonni namoota akkanaa faana hojjechuu ni barbaadu. Mallattoon amanamummaa irratti ni mul'ata. Wanti godhan wanti biraa bar hin jiru. Haa ta'u malee garuu caalatti taphataa ta'an hunda caala garuu ga'umsa isaas qabu turan. Amma sadarkaawwan kaarizmaa arfan ilaalleerra. Vanessa Van Edwards akkana nuun jette. Amma isin bakka akkam akka taatan hin beeku. Haa ta'u malee garuu level up gochuu barbaaddu ta'a. Kanaaf sadarkaa keessan ol kaasuu yoo barbaaddan ni danda'ama. Iddoo keessan qofa dursa adda baastanii beekuu qabdu. Akkuma wanta biraa kaarizmaanis iskeelidha yookaanis immoo ga'umsadha. Caalatti wanta sana shaakalaa hamma deemtan caalatti fooyya'aa ta'aa dhuftu. Sadarkaawwan afur kanaan hordoftanii isin sadarkaa isa kamirra jirtu? Isa kamidha kan isin irratu? Wanta sana adda baasuudhaan kan jalqabdan. Innaa itti fufu mallattoon agarsiisaa hin jirre maali? Yookaanis immoo kan isin irrate. Amma har'aatti mallattoo namni hin hubanne. Barreessituun Vaaneerut Friend in the Expert Test kan jettuun qormaata tokko qabdi. Kanaan ofii keessan adda baasuu dandeessuu nuun jetti. Dabalataanis immoo Wormsii fi Competence irratti caalatti fooyya'aa akka taataniif shaakala keessan qormaata kanneen irratti gochuu dandeessuudha kan nuun jettu. Tokkoon interakshinii keessan booda yookaanis nama kamiyyuu faana odeessitanii fi erga odeessitanii fixxanii booda
Ofii keessan gaggaafachuu qabdan gaaffiiwwan lama jiruu nuun jetti. Miirri akkamii akka isaanitti dhaga'amuun godhe? Hiriyaa isaanii akkan ta'e akka beekan godheen akka itti dhaga'amu godhe? Moo wanta nuti hojjedhu kanan beeku akkan ta'e godheen akka itti dhaga'amu godhe jedhaatii gaafadhaa. Akka hiriyaatti akka itti dhaga'amu yoo gootan Cues Warmers jedhamu sana fayyadamtaniitu jechuudha. Eenyummaa keessan sirriitti calaqqisaa jirtu. Nama ta'aa jirtu. Nama sana faana garuu adda yommuu baatan wanti namni sun isinirraa fudhate gahumsa keessanii fi wanta gochuu dandeessan yoo ta'e kompiitarsii keessaniin kan sirreessitan. Karaa gahumsa keessanii sirriitti hojjechaa jirtu jechuudha. Haa ta'u malee nama sana faana haasoftanii erga fixxanii booda maalidha wanti agarsiisi jettanii gaafattanii lamaanuu eeyyee jettanii deebisuu namoota dandeessan yoo taatan yeroo sana maastariingii kaarismaa jalqabaa jirtu. Hawwataa ta'uu keessan akka aartiitti itti fayyadamaa jirtu. Amma iddoo kanatti fakkeenya isiniif kennuufan yaada haaraa jedhamu tokko namatti himuuf barbaadaa jirtu haa jennu. Yeroo jalqabdan yaadaan hin jalqabiinaa. Haasaadhaan yookaan immoo seenaa rileetabil jedhameen wayiitiin. Isaanis isinis kan beektan seenaa wal fakkaataa isiniin godhuun jalqabdu. Yookaanis immoo waan ta'e isinii fi isaan kan itti walii galtan bu'uurri tokko jiraachuu qabaadha pointiin inni ijoon. Konneekshinii yookaan immoo walitti dhufeenya sana erga fixxanii booda yeroo sana yaadota keessan bifa qulqullina qabuu fi konfiidansiin guutameen dhiyeessitu. Eenyummaa keessan calaqqisuun yookaan immoo barreessituun faanisaa akka jettutti yoo ta'e Warmziin akka bantuu balbalaa godhaatii ilaalaa. Konfiidansiin immoo maal godhaa? Balbala sana bantanii namoonni tarkaanfachaa akka galanidha kan godhu. Amma mallattoowwan kana agarsiisuuf jettanii baay'ee riidikulas wanta jedhame yookaan immoo baay'ee wanta barbaachisaan ta'an gochuun qabdan. Simplicity is key jetti. Wanta hundumaa salphisuun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf Warmz Cuesiin mul'isuu yoo barbaaddan yookaanis hiriyaa akka taatan namni sunis akka itti salphatu mijannaan akka itti dhaga'amu gochuu yoo barbaaddan namni sun akka galateeffamu gochuu qofaadha kan isinirraa eegamu. Namni sun wanta raawwataa jiru akka beekaa jirtan appreciates akka gochaa jirtan beekuu qaba. Kan akkamitti gootu? Haasa'aa jira yoo ta'e eye contactii ija isaa ilaalaa isin noot gootu. Yookaanis immoo mataa keessan olii fi gadi xiqqoo sochoosaa eeyyee sirriidha mallattoo jedhu kennituuf. Yeroo sana namichi sun akka isa dhaggeeffachaa jirtan yommuu beeku caalatti isiniif open ta'aa deema. Isinis nama sanarraa wanta feetan ni argattu. Kompiitansii keessan mul'isuu barbaaddu yoo ta'e yookaanis immoo gahumsa keessan namoonni akka hubatan ni barbaaddu yoo ta'e yommuu haasoftan homaa wanta bitaa namatti galu haasa'uu qabdan. Aayidiyaa keessan yookaan immoo wanta dubbachuu barbaaddan wayii bifa qulqullina qabuun dabalataanis immoo ofitti amanamummaan keessan itti dabalamuu qaba. Ofitti amanamummaa yoo qabaachuu baattan sorortanii yoo dubbachuu baattanii fi mallattoowwan konfiidansii kanaa mul'isuu yoo baattan wanta raawwattan kan beektan hin fakkaatan. Namoonni dhaabbii keessaniin wanta dubbattanii fi mallattoo kennitaniin kan isin tilmaaman. Tooniin sagalee keessaniiyyuu maatar godha. Haalli itti haasoftaniiyyuu. Yeroo hunda wanta irraanfachuu hin qabne kaarismaatikii taatan jechuun soosaayitii kana keessatti yookaan immoo hawaasa kana keessatti cheat koodii akka qabdan godhaatii lakkaa'a. Namni baay'een hawwataa miti yookaan immoo namootaan amanamummaa argachuu hin danda'u. Isin sana yoo argattan namootaan influensii gochuu dandeessu. Ofii keessan bakka fooyyaatti of kaa'aa gara olittis dhiibaa haalli itti darbitan ni uumamaa jechuudha. Viidiyoo har'aa irratti kan isiniin gorsite Venesaa Vaan Edwaardsidha. Hanga dhumaatti waan naaf hordoftaniif galatoomaa nagaatti.